Itoophiyaa keewwata 32 jalatti tumameera. Haa ta'uutii sababa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaan lammiileen 500 dhalattoonni Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraachaa turan 245 ta'an qeef qabeenya isaanirraa buqqaafamuu ragaaleen ni mul'isu. Baay'eenis du'aniiru, kan qaamaa miidhamanis akkasuma. Carraaqqiin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana furuuf bulchiinsa mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa waliin yeroo garaagaraatti mari'ate akka yaadame bu'aa fiduu hin dandeenye. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatii buqqaan kanneeniif uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa garaagaraas kennaa turani. Waaraan bayyanachiisuuf deebisanii dhaabuufis magaalota Oromiyaa 11 keessatti qubsiisuuf manneen jireenyaa 12,000 hirmaannaa uummataa dureeyyii fi bulchiinsa magaalotaan hojjetamaa jiru. Magaalonni manneen keessatti ijaaramaa jiranis marsaa jalqabaan lammiilee kanneen simachaa jiru. Magaalota kanneen keessaa tokko bulchiinsa magaalaa Duukami. Magaalaan Duukam manneen jireenyaa 1,008 ijaaruun marsaa jalqabaa manneen 404tti abbootii warraa 404 maatii isaanii waliin walumatti namoota 2,040 simatteetti maanguddoonnis eebban simatan. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Waaqni biyya misoomaa nu haa godhu. Keechummaa keenyallee nagaa nu haa godhu. Akkamatti afaan walii nu haa beeksisu. Dasitaa kana fiixa nu haa baasu. Hanqoogaanee echatti agarreennee asii achi boonyu Waaqni fidee wal biraan nu ga'e Waaqni ammallee ifatti nu haa baasu. Ankecha bulan nu haa ta'an. Waaqni hora jaanii nu haa dhaga'u. Waaqni tulluu 8 nu haa dhaga'u. Waliin nu haa bulchu. Tokko nu haa godhu. Hamaa nurraa haa darbu. Gufuun jalaa haa buqqisu. Akkuma jechoota hayyoota Oromoo namummaan nama tokko nyaachuun dhuguun fi dhaabbatanii deemuun qofa miti. Sammuu kan darbeerraa baree kan irra jirutti jabaatee hojii gaarii ofii jabeeffatee gadheemmoo balaaleffatee fuulduratti deemuu qabaachuudha jedhan lammiileen mana argatan. Gaafaan bahusan haalaani gaddaan dhagaamee imimmaan raacituu didee torbaan tokko ilmaan kiyyaa wajjin Oromoon dhagaarraan illee haa biqiltu. Oromoon haa jiraattu jeetiin lubbuutii yatanatti yaada gammachuu har'aan tan waan natti dhagamee hin qabu hisaaba dhabana dhagame. Nu bira dhaabbatanii ilaa hamma mana keenya qulfiis bananii mana keenya shintibeetis waa cufaa bishaanis nu agarsiisanii nu gammachiisanii waan duraan gaddinee baatii jaa gadda keessa jirru nu irraanfachiisanii galatoomaan jedha. Nu buqqaasuun san ammoo isaan mogoleen umuruu yaadanii tokkummaa keenya jabeessite. Tokkummaa keenya jabeessite. Gaafsan diinni keenya gammachuu qaba irra rifaatu qaba. Hoggaa uummanni Oromoo wal cinaa dhaabbannee akkana wal qubsiifnee boruufis isiniif jirre janii pirezidaantii kabajamaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa irraa hangafee uummata Oromoo hundumaanuu tarkaanfii har'a isaan hanqana nuti isaan kana nuti tanaa ol hojjennee qabeenya horannee kanaan jijjiirama fiduu qabna. Akka keenyatu daaba baannee deemna. Rabbi fayyaa guutuu nuu kenne akka bitaan mirgaan ceceenee jiru keenya fooyyessinee iddeena makka nu godhe hamma jarri sana nurraa eeganu olitti godhu barbaadne jechuudha. Kantiibaan magaalaa Duukam Aadde Qonjii Taaddasaa miidhaan keessan keenya waan darbe keessaa ba'uun jireenya fuulduraa akka yaaddan waliin hojjenna jedhan. Hawaasni magaalichaas deeggarsa kanaan dura kennaa ture cimsuun gumaadaa Oromoo jireenya hawaasummaanis dhaabuu akka qabu dhaaman. Keessummoota keenya kana karaa aadaa fi duudhaa Oromoo keessummaa ittiin simatuun akka simattanii fi jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti deeggarsa barbaachisu hunda akka gootan maqaa bulchiinsa magaalaatii fi maqaa kootiin nan gaafadha. Hoogganaa itti aanan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa Obbo Jabaa Addunyaa dararama uummata buqqaafame irra gahaa ture seenan hin dagatu. Mootummaan naannoo Oromiyaas yaadaaf qalbiin isa waliin ture. Yaadan qofa osoo hin ta'in gochaanis lammiilee buqqaa magaalotatti qubachiisaa jira jedhan. Karaan ittiin uummanni keenya bifa dhaabbataa ta'een qubatee diina keenya nu qaanessuu dhaabbaye ittiin qaanessuu danda'u uumamuu qaba jechuudhaan magaalota Oromiyaa keessattuu magaalawwan naannawaa Finfinnee jiran baay'ee isaa keessatti lafti qophaa'ee manni jireenyaa ijaaramee akka uummanni keenya asitti galee jireenya isaa dandamataa jiruuf jireenya isaa qayyaratee jijjiirratee jireenya gaarii jiraachuu danda'uuf tattaaffiin jalqabame. Yeroo waa yaadi kun dhufu yeroo kana jalqabnu waan salphaan turre. Garuu
rakkoon ture onnee guddaa waan nutti himeef hooggansis ummannis abbootiin qabeenyaas qalbii tokkoon yeroo hundumaa waa'ee keessaniif halkanii guyyaa yaadaa hojjechaa turan. Rakkoon isin irratti mudates danda'u nu barsiiseera jedhan. Rakkoon kun rakkoo qofa nutti agarsiisee hin dabarre. Akka Oromiyaatti danda'uu keenyas agarsiisee jira. Rakkoon kamiyyuu yeroo nutti dhufu akkamiin keessaa bahuu dandeenya kan jedhu yaaduudha. Hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaas yeroo kana yaade humni guddaan bal'aan waan jiraateef miti. Sammuu guddaaf yaadni guddaaf tokkummaa guddaa waan jiraateedha. Tokkummaa kanaan har'a naannoo kanatti isin fiduu dandeenya jirra. Kun hojii seena qabeessa. Magaalaa Bishoftuttis abbootii warraa 121 marsaa jalqabaa maatii isaanii waliin namoonni 605 mana isaaniif ijaarametti galaniiru. Hawaasnis simataniiru. Waaqayyo kunoo namni kun biyya isaatii bahee biyyuma isaa dhufe Waaqayyo adbaariin qe'ee kanaa tirree qabbana gootee fi simimmii fiddee fi biyya kanaan walitti jaalattu haa godhuufi. Lammiileen mana isaaniitti galanis lammiin waliif abdiidha gaachanas nu bayyanachiiftan jedhan. Qabeenya tokko fudhan nasaa keessaa baanee dhufne firaasha tokko fudhan kophee malee nu baasan alhamdulillah lammii mana goote manaa baasan Somaaleeni lammiitu lammii gaachana yaanii amma siritti mana nu godhee alhamdulillah sanumaan jamalee waan shukrii biraan qabu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishoftuu Adde Gannat Abdallaa qomoo keenya dandamachiisuuf hawaasa magaalichaa waliin akkuma kanaan dura deeggarsa jalqabne cimsinee itti fufna jedhan. Bulchiinsi magaalaa Bishoftuu kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kaayirratti hundaa'uudhaan uummata keenya uummata Oromoo qe'ee isaarraa buqqa'e deebisee dhaabuudhaaf hawaasa magaalaa keenya abbootii qabeenyaa dargaggoota abbootii amantaa abbootii gadaa hojjettoota mootummaa fi miti mootummaa waliin marii adda addaa gaggeessuun uummanni keenya deebisanii dhaabuuf sochiin bal'aan taasifame. Heerri cabuu isaatiin rakkoof saaxilamneerra rakkoon mudate tokkummaa Oromoo cimse kan jedhan walitti qabaa koree olaanaa deeggarsa lammiilee Dr. Abarraa Dheeressaati. Hawaasni magaalota Oromiyaa saba gara magaalaa isaaniitti dhufan simachuun deeggaranii miira isaan keessa turan dagachiisuu qabu jedhan. Haala seerri cabe kunni nama buqqee kun immoo arra carraa guddaa nuuf fidee dhufe. Carraan nuuf fide maali? Saba Oromoo tokko ta'ee sabaaf sablammii tokko ta'ee wal bira dhaabatee wal deeggaree wal kabajee attamitti akka saba gargaaru fakkeenya guddaa ta'e jechaadha. Hoogganaan biiroo maallaqaaf walta'iinsa diinagdee Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee kanneen deebisee dhaabuuf hojii jalqabee cimsee itti fufa hirmaannaa uummataaf dureeyyiifis galataaf dinqisiifannaa guddaa qaba jedhan. Kun jalqabbiidha malee uummanni buqqa'e baay'ee guddaadha. Hojiin deebisanii dhaabuu manatti galchuu qofa miti. Jireenyaatti akka deebi'an hojii guddaatu jira. Abbootiin qabeenyaa magaalota 11 keessatti tumsa wal fakkaatu godhanis baay'eedha. Kanaaf warra tumsa godhan hundumaan carraa kanaan bakka mootummaa naannoo Oromiyaa bu'ee galata guddaa dhiyeessuun barbaada. Magaalaa Adaamattis manneen jireenyaa 2,000 ijaaruuf karoorfame. Kanneen keessaa 1,774 hojiin isaa eegalameera. Kan xumurame 913. Marsaa jalqabaanis manneen 474tti abbootii warraa 474 maatii isaanii waliin namoonni 2,369 galaniiru. Meeshaaleen mana keessas dhiyaateefii jira. Lammiileen mana isaaniitti galanis simannaa uummata magaalichaa galateeffachuun jireenya egereef qophaa'aa jirra jedhan. Garuu mootan injifachuudhaaf nuti dhalli xixiqqaan lafaa dhufuu jiru kun dargaggeessi wal bira dhaabbatee wal ijaaree sagalee tokkoon akka sammuu tokkootiin yaaduutitti akka nama irree tokkoon dalaguutitti tokkoome hojiidhaaf kana booda hojiitti bobba'uudhatu irra jiran jedha. Egaa makiinaa irraa buune ilaa ammaa gargaarsi nu kannaa jira jechuudha. Tajaajila adda addaa nu kannee hedduu kanaaf gammannee jira mootummaan Oromoodha. Harallee borullee haa jiraatu. Jireenya keenyaaf waan xiqqaa mootummaan waan xiqqaa nu kannee hojjennee duraas hojjennee jiraanna teenyee jiraannu xiqqaa nu kannu guddaa kannu dalaynee hanga mana keenya kana ka jijjiirannullee mootummaa teenyee gana hin eeggannu jechuudha. Oromoon teenya mataa naa buluun hirraanfachiisanii waa cufaa waqaa imimmaan keenya kachi buufanne san nurraa haqaa jiranii. Lammaa Magarsaatiif Oromoo teenya mataa naa bulu qeyroo teenya biyya namaatis dalaynee nuti Oromootu akkasi bareechee guddisee nuti dalagannee ammallee biyya teenya guddisuu qabna. Nuti akkasi biyya namaa guddisee ka biyya namaa akkasi guddisne teenya inumaa caalaa godhuu qabna.
ammallee itti fufa dalagannee lammiin teenya xiqqishoo warra arkanne dalagannee buluu turre namni duraan dalagatee buluu turre ammallee dalagatee bula itti fufa dalagaan teenya. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan bareedaa nu godhe hawaasni Oromoo waan bareedaa nu godhe Oromoon teenya abbaan gadaatiis akkasumatti haa jiraatan. Nuti of duuba laallu namni of duuba laalu of dura tarkaanfachuu hin danda'u. Nuti hammeenya nurra ga'ee kana jennee nam tokkollee hin gadoonfannu. An Somaalees hin gadoonfadhu. Galatan qabaaf galatan naa qaban malee. Nama biraallee hin gadoonfadhu. Garuu namni gochaa kana godhe waan dhaamuuf takka jira isaaf. Maal jennaan wanni takka si gorsee si bira dabra. Toltuu yoo gootes dhaamsa siif godhee si bira dabra. Hamtuu takka yoo gootes dhaamsa sii kennee si gorsee si bira dabra. Yoo toltuu goote akka boru itti fuftuuf si dhaama. Yoo hamtuu dalayde immoo boru hamtuu sanitti akka hin deebineefi yoo sammuu kee kana dhaabattee gaafattee deebisaa akka irraa fudhachuudhaaf yaalte waa siif kenna. Maaliif rabbiin gizee ilma namaa kana uumu hamtuudhaaf hin uumne. Yoo amma dogongoraan hamtuu takka dalage boru immoo irraa deebi'a. Jarri gocha kana nu godhe kuni dhaabbatanii xiqqashoo isii of halaalaniin jedha. Mandurallee haala hundaanuu nu godhaa turan Oromoo hundi. Kana booda uummanni Oromoo ganaa hojjedhee jiraachuudha harka kiyyaan. Sanii jiraadha. Kanumaafuu Oromoo hundi haa galatoomtu ija. Namni jireenya gaafti inni eegalu gaafa lammiif yaadu eegale jireenya jiraata. Maaliif jennu namni tokko gaafa namaaf jiraate keessi isaa gammada nageenya keessa argata. Kanaafuu qabsoon uummanni Oromoo guutuutu itti fufe kuni itti jiru kuni akka galma ga'u ammallee manoonni hin xumuramin qabsoo addaa qabsoo murteessaa taasisuudhaan uummanni Oromoo kan ba'a kan ta'e akkuma jalqabeen kaayyoo jalqabee kana galmaan ga'eetoo mana kana xumuree uummata kaanis akka nu gaasu nama numaan dhaamsa kiyya dabarsa. Carraa barnootaan wal qabatee gaaffii barattoonni gaafataniifis hooggansi magaalichaa deebii laataniiru. Isin barachaa jiruutiin jidduu muree amma yeroo ammas seemister foormii hundi gunnees jira. Garuu yeroo achi ol dhufnu bulchiinsi aanaa achitti haala isin hojjeessaniiti achi ol dhaqaa achi haala isin hojjeessan oolan wanta foormii irratti iimeeliin isin ergamnaam jedhanii yeroo erganii garuu guyyaa dhufne namoonni dubbisuu nagarii laanqaammaa. Asitti kan barumsa kiyya gaa harkadde baradhuun barbaade. Kiliraansiin isaanii akka dhufu harargee lamaan waliin mari'achuudhaan harargee bahaatiif harargee lixaa waliin ariitiidhaan kiliraansiin isaanii kennamneef waan ta'eef kiliraansiin isaanii yoo kennameef nuti manneen barumsaa keenya keessatti galchinii barsiisuudhaaf sirriitti hojii maraayyuu fidhee jirra jechuudha. Manneen ijaaramanis misoomawwan bu'uuraa kan guutamee fi hojjetanii jireenya isaanii akka guddifataniifis hojjetamaa akka jiru hooggantoonni magaalichaa himaniiru. Namoonni kun immoo hojiin isaan danda'an hojiin baay'ee isaan muuxeffatan akkasumas immoo isaan itti beekan hojii daldalaati. Namoota kana gurmeessinee hojii daldalaa keessa seensisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru. Kanaaf isa kanas maalirratti gurmaa namoonni kun kan jedhu maalirratti ijaarama kan jedhu naannoodhaanis wal dubbisnee nus akka magaalaa keenyatti carraa hojii jiru adda baasneeti yeroo ammaa kan harkaa qabnu jiru isaanii kan duraanii san caalaa akkaataa isaan itti jiraachuu danda'anitti mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee magaalaan keenya sirriitti socho'ee kan hojjechaa jiru. San keessaa ijoolleen kanaan dura keessattuu dargaggeessi gara 500 ta'u magaalaa keenya qubatanii jiru. Isaan kun hojii carraa hojii mataa isaanii akka argatan akka isaan of danda'anii hojiitti galan taasifamee jira. Of duraafis abbootii warraa kana abbootii warraa 474 akkasumas ijoollee qabanii ijoollee hojiidhaaf gahan carraa hojii bal'aan kan jiruu fi carraan sunis kan addaan bahe ta'uu isaa. Boqonnaa dursaa kan ta'e hojiin mana ijaaranii harkaan gahu har'a raawwateera jechaadha. Ittaansee uummanni kun uummata aadaa hojii boonsaa qabudha. Uummata hojii jaallatu. Kanaaf baay'een isaa immoo daldalaadha. Daldalee akka jiraatuuf carraawwan hojii magaalaa keessatti bakka adda addaatti kan qophaa'eef ta'uu isaati. Yeroo taanutti carraawwan hojii adda baasne kanarratti bobba'anii jiruuf jireenya isaanii karaa itti fufiinsa qabuun akka isaan hojjetan haala mijeessineera jechaadha. Isinis uummanni keenya uummata magaalaa Adaamaatiin tokko taatanii keessummaa osoo hin ta'in hojii keessan dhimmoota isin hanqatanillee yoo jiraatan
isin wajjiniin taaneetti duutaa jiruu keessan cimtanii akka itti fuftan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Magaalaa Adaamaa abbootii warraa 2,000 maatii isaanii waliin namoota 10,000 qubsiisuuf hojjetamaa jira. Jiraattonni magaalaa Sabbataas abbootii warraa 68 mana isaaniif ijaarameetti galan simatan. Namoonni mana argatanis simannaa nuuf taasifame nu gammachiiseera jedhan. Lammiin jiraachuuf iyyuu nama taane isin dhaqqabnee silaa namni nu arku lammumaaf lammoofne nama taane isin dhaqqabnee jechaadha. Nutilleen jireenya keenya akkuma duraan dalagannee harayyuttis dalagannee jiraachuu jirrutti gizee haala biyyaatiin qilleensa biyyaatiin wal baranne nutilleen sossoonee akka dalagannu barbaada. Sirna simannaa kanarratti miseensi koree deeggarsaa fi Daayiriktarri olaanaan abbaa gaarummataa naannoo Oromiyaa Luba Balaayi Mokonnon qe'ee keessaniif gosa keessanitti waan dhuftaniif gadda tokko malee jijjiiramaaf qophaa'uu qabdu jedhan. Qe'ee keessanitti galtan, gosa keessanitti galtan, biyya keessanitti galtan. Hojii immoo warri karaa isinitti agarsiisu ni jira. Kanaafuu gammachuudhaan hojii jalqabuudhaaf qophaa'uudha. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhittis marsaa jalqabaan Oromoonni mana isaaniif ijaarametti galaniiru. Lammiileen kunneenis waan dabarsaniif irra jiran wal bira qabuun dubbatu. Numa yaana mee akka rabbiin godhe jennee achii baanee osoo dhaqaa fi kan hundaan nu tumanii achi keessaa gizee baanu gizee as dhufnu gammannee ka kophee hin qabne ijoollee tiyya qabadheeti marxoo nu kakaadhee achi keessaa bahe. Gaafa san halkan tokkoo fi guyyaa lama mana hidhaa keessa bulee mucaa xiqqaa tokko kakaadhee. Yeroo achi keessaa guyyaa san nu kaasanitti lubbuun teenya baatee turme iddii jennee achillee allegaa kanuma rabbii qaaliqaatiin haftee erma geesse malee. Waan nu mudate gaa rabbumaa fi nu beeka. Uummanni Oromoo lammiin teenyaa fi mootummaan keenya dhiigaa fi imimmaan kan nurraa jechuudha. Haalaan bakka gammachuu bakka akkaan ganaa dhaladhu akkasin dhagaame lammumatti yaa'u ammaan baradhe. Duraan hangan takka wal cinaa dhaabbanne jeetu hinee. Hawaasni magaalichaas tumsa jalqabne itti fufna jedhan. Hoolaa qabnurraa, re'ee qabnurraa, sa'a qabnurraa, raada qabnurraa kennine isaan kunuunsuuf barbaanna. Yaa ta'u malee qabiyyeen kun maalirra oolus maalirra tifatu san jedhu hundumaa qophaa'aa jira. Maal mana keenya, maatii keenya, sanyii keenya manaa ba'e. Dhaakee akka ture sadhaa keessa hin baheen sidheen gaddumaa walii birmachuun immoo barbaachisaadha waan ta'eef anuma kiisii keessaa qabu birrii 1000 ishiinan kenna. Gara fuulduraatti immoo waan an qabu hundumaa godhuudhaaf ani qophiidha. Kantiibaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii adde caaltuu isaanii hawaasni magaalaa isaanii jiraattota waliin akka walitti madaqaniif ni hojjanna bakka isaan qubatanis misoomni bu'uuraa hundi guutameefiira jedhan. Rakkoo ibsaan qabnu, rakkoo bishaanii qabnu, rakkoo daandiidhaan qabnu bu'uuraalee misoomaatii wajjin wanni jirus hiiknee jirra jechuudha. Walitti qabaan koree olaanaa deeggarsa lammiilee Dr. Abarraa Dheeressaa kutannoon sabni wal gargaaruuf agarsiise fakkeenyummaa qaba jedhan. Tuuba dambiitti katabamee ba'ee akkamitti namni wal bira dhaabbachuudhaaf kutee akka ka'u kan nama gammachiisudha. Qophiin kutannaa nama keenya, qophiin nama keenya yeroo ammaa wal bira dhaabbachuu wal gargaaruu nama keenya amma ammaatti argamee hin beeku kan. Lammiilee kanneen waaran jireenya isaaniitti deebisuuf dargaggoota 6,200 bultii hin qabne filachuun torbee lamaaf erga leenjiin kennamee fi booda magaalota Oromiyaa 12 keessatti dhaabbilee investimentii keessatti carraa hojii akka argataniif haalli mijaa'uun hojii galaniiru jedhan torbee kana keessas jedhan. Amma gaafa sana duraatti namni 18,000 ol hin galannee karoorfanneetti deemaa jira. Torbee lama keessatti lammiilee mooraa qubsumaa keessa jiran qubsiisuun lammiilee buqqaanii magaalotaaf baadiyyaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran qubsiisutti galla. Ijaarsi manneenis bakka isaan jiranitti eegalameera jedhan.